Dabala keessaan suuqatan baalli hundinuu dhufan firaa fi haaliin carraa toltanii walitti dhuftan karaa halaaliin horaa waliin bulaa bultii mi'ooytuurraa ifu jaalalli misirroonni keenya Yuunusii fi Roomaan awwalii. Dabala keessaan suuqatan baalli hundinuu dhufan firaa fi haaliin carraa toltanii walitti dhuftan karaa halaaliin horaa waliin bulaa bultii mi'ooytuurraa ifu jaalalli misirroonni keenya Yuunusii fi Roomaan awwalii. Bismillah jee maqaa rabbiitiin dubbii jalqaba maqaan rabbii keenya kun akkaan jabaa isa dursinaan hojiyyoon barakaa dhaba kanaaf eegalleen maqaa isaan namaaf ta'u tuba itti dabalee amma shukri isaatiin galchuu qaba nattola oolee na qajeelchinaaf kennee adaba silaa jalladheen kararraa dabee naamusa dhaba achiin kutee carraa bareedaa kanaa gaba hundi muslimaa shari'aan buluu dirqama qaba rabbiitu nabirratti buuse keenya taadaba waa quban qaban garii waan hin taaneefi gaggaba fuuni aadaadhaa shari'aa keessan jiruu siggaba. Dabala keessaan suuqatan baalli hundinuu dhufan firaa fi haaliin carraa toltanii walitti dhuftan karaa halaaliin horaa waliin bulaa bultii mi'ooytuurraa ifu jaalalli misirroonni keenya Yuunusii fi Roomaan awwalii. Mabruuk baarakallahu lakuma misirroonni mee gammada bagarra keessaan isiniif guyyaan kun guyyaa addaa erga sin teeyse sin baadhatte haati teeysan duudaan guyyaa irraa dhalattan kunoo ammaas lammada erga wal jaalattanii isiniin dheerate muddaan guyyaa kana qalbiidhaan numa eeydan garuurra murteeyse rabbiin guddaan wal mararfadhaa wal bohaarfadhaa waliin gammadaa. Dabala keessaan suuqatan baalli hundinuu dhufan firaa fi haaliin carraa toltanii walitti dhuftan karaa halaaliin horaa waliin bulaa bultii mi'ooytuurraa ifu jaalalli misirroonni keenya Yuunusii fi Roomaan awwalii. Bultii diin islaamiin jaaramtanii sunnaadhaas mul'iftanii haadhaa fi abbaa keessanii fi shariikanii ammas barattoota wajjin barattanii mara isaaniitu kunoo gammachiiftanii koongiraatuleeshin mee guyyaa irraa baga geessanii nutis gammachuudhaaf dhufne dhiiraa fi dhalaanii baga taasiftan abjuu cidha keessanii misirroonni keenya Yuunus abdootii fi Roomaanii. Bariin bari'ee har'a mul'attee ifte biftuuni guyyaan karooraaniif durattee gaadaa turtanii koflaa gammadaa harragaa guyyaan kun sanii bagaamturraa qalbii teessanii mananiitanii hiriyoonni keessan kunoo labsiidhaan wal beeksisanii qophii babbareechanii waa hundaa wal qixxeessanii kunoo haala gaariidhaan shargite isan geggeessanii isin eebbisanii gammachuu waliin isin gahanii. Dabala keessaan suuqatan baalli hundinuu dhufan firaa fi haaliin carraa toltanii walitti dhuftan karaa halaaliin horaa waliin bulaa bultii mi'ooytuurraa ifu jaalalli misirroonni keenya Yuunusii fi Roomaan awwalii. Jiruun duniyaa wasaasaa ta'uu hayyoota tunuuf hima wal gargaaranii waliin jiraatan gamaa gamaa fitti waan jiraatu tokko qabaatullee miila kuma utubaan jireenyaa fuudhaaf heerumaa wal mararfadhaa mi'a ijoollee islaamaa wal fuudhuun keessan murtee rabbii caalamaa duraan barraawee dabre qalamaan waliif lacceelloo ta'uu beekamumaa walit dhufeenyaa keessan karraa kanaan arrumaa dallaansin jidduu jiru darbameen ni kan jaaramaa akka foon tokkooti waliif mawaddatan warahmaa waliif sinqoonnaan rabbiin duraan ganamaa. Dabala keessaan suuqatan baalli hundinuu dhufan firaa fi haaliin carraa toltanii walitti dhuftan karaa halaaliin horaa waliin bulaa bultii mi'ooytuurraa ifu jaalalli misirroonni keenya Yuunusii fi Roomaan awwalii. Rabbi keessanii isin marate walii isin file walitti fidee isin qadaade akka ullee shankoora diinii mayree ijoollee bisii bisilee rabbiin isiniif haa banu tankee hiriidhaa hulaalee halaalumarraa kalee kan waliif taatan jaalallee wal fuutan kunoo hundi gammachuu suuqatan baallee isinaa taasisu warra wajjin oolee bulee wajjin carraaqee gammadee wajjin jiraatu koflee. Dabala keessaan suuqatan baalli hundinuu dhufan firaa fi haaliin carraa toltanii walitti dhuftan karaa halaaliin
horaa waliin bulaa bultii mi'ooytuurraa ifu jaalalli misirroonni keenya Yuunusii fi Roomaan awwalii. Namni hin fuudhiin guddatee mee isaan bakka ga'a qalbii waa hundaa walawwalamtee tishoor harkaa kan fuudhin garuu qaamaa fi qalbiidhaan tasgabbaa eenyu deemuu ni danda'a jiru kophaatuun ba'a. Yuunusii ergaa itti ergatee Roomaa saatiin haasaa ati naaf taphaa miti maalumaatu sikkittaa ijana duroomsite badiidhattee isaa hin kalaa waan keessa dabre yoo yaadadhu garaan koona rooraa. Dabala keessaan suuqatan baallii hundinuu dhufan firaa fi haaliin jarraa toltanii walitti dhuftan karaa halaaliin horaa waliin bulaa bultii mi'ooytuurraa ifu jaalalli misirroonni keenya Yuunusii fi Roomaan awwalii. Roomaas deebistee wayyaa waan rabbiin kiyya naaf ta'e yaa habiibii koo sirkachuu rabbii koo danaaf kaa'e arra gahuudhaaf rabbitti boo'e namarraa his kophaa ba'e rabbiin koo narraa qeebale guyyaan hawwirra ta'e. Rabbi amootii ilaahii hundaa ol ta'e galanni kee narraa waan dhumu yoo maallee ta'e kan Yuunus abdoodhaanaaf qindaa'e muraanni koonaa guutame waan hin barbaade walin bahe muraanni koonaa guutame waan hin barbaade walin bahe. Wayin sidhaamaa misirroo teenya dhaamsi yoo si gahe hubachuudha qabda waan abbaan manaa kee jee waan inni barbaade fideen gammachiisa fuuldura isaa kaa'e tajettu si haa godhu hojjechuuf kunoo qophaa'e. Dabala keessaan suuqatan baallii hundinuu dhufan firaa fi haaliin jarraa toltanii walitti dhuftan karaa halaaliin horaa waliin bulaa bultii mi'ooytuurraa ifu jaalalli misirroonni keenya Yuunusii fi Roomaan awwalii. Markaza isaaniitiin misirroonni keenya waan jaanii madda burqaadiini markazni keenya urwatul wuskaanii arraa borullee kan keenuufaa ogu caayaanii garayyuu tantee wal haa geessu raabsaanii. Ustaazan keenyaas baay'ee dhafan isaanii galanni halkaniif guyyaa nu barsiisuuf baay'ee ifaajjanii Ustaaz Xaalibuu fi Ustaaz Husseenii jannatul firdawsii haa taatu qubsumti teessanii. Nuuf galatoomaa karaa diin islaam nu garsiiftanii dukkana wallaalarraa gara ifaa diin nu baaftanii kunoo haala kanaan guyyaa keenyallee nuuf miidhaysitanii isinirraa haa jaalatu rabbiin hojii teessanii. Dabala keessaan suuqatan baallii hundinuu dhufan firaa fi haaliin carraa toltanii walitti dhuftan karaa halaaliin horaa waliin bulaa bultii mi'ooytuurraa ifu jaalalli misirroonni keenya Yuunusii fi Roomaan awwalii. Dabala keessaan suuqatan baallii hundinuu dhufan firaa fi haaliin carraa toltanii walitti dhuftan karaa halaaliin horaa waliin bulaa bultii mi'ooytuurraa ifu jaalalli misirroonni keenya Yuunusii fi Roomaan awwalii.